itti gaafatamaa waajjira dhaabaa argannee dubbisnee jirra. Dubbisnee wanna tokko eega waliin haasofneen booda kuni xaxanii daawwachuun ilaaluun isin hin barbaachisu kun hojii mootummaati hojii keessan miti kan jedhudha. Eega kana ta'eeti maaliif amma kanas nu tursitanii aga kanas maaf nu haasofsiiftanii namni nuti dhaqnee achiifinne nama fedha isaatiin dhufe waamicha uummataa waamicha saba isaatii waamicha dhaaba isaatii waami gara nageenyaatti nama deebi'e miti akkamaa dhuntiyyuu mirga daawwatamuu ni qaba akkamittiin dhannee daawwachuu dhabna jennee gaafannee jennaan isaan kunis akka mootummaa isaanis akkuma irratti bobba'anii turanii hojii akkasii hojjechaa turan nuun jedhanii achitti walii galuu dadhabnee yakkamtoota saba waan akka hin taane namoonni kun waamicha fudhatanii waan qaban meeshaa isaanii lafa godhatanii uummata isaanii kabajanii nageenya barbaacha namoota dhufan gootota malee yakkamtoota miti kan jedhuudhaan addaan baane. Bifti kun wanti kun nageenya buusuudhaaf araara buusuudhaaf yaalii godhamu sababii ta'eef hamma dhumaatti nama isaan dubbisaa jedhan hundumaayyuu hin dubbifnaa kan jedhuudhaaniti poolisii Oromiyaa bira deemne komishinii poolisii Oromiyaa deemne achi isaaniin argachuun deemne waajjira dhaabaa deemne argachuu hin dandeenye itti aansinee eessa dandee koree tokkotu murteesse gaafa isaan jedhan koree kanatti walitti qabaan eenyu gaafa jennee gaafa gaafannu waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaati jedhanii kanaatiif gara waajjira pirezidaantii naannoo Oromiyaa deemne pirezidaantiin naannoo Oromiyaa biyya hin turre yeroo sana kanaatiif ittaantu isaanii bira dhanne waajjira isaanii dhanne waajjira isaanii gaafa dhannu walgahii seenuudhaaf jiru nuun jedhan walgahii seenuuf jedhu jedhan jennaan haa ta'u gaa walgahii isaanii haa xumuratan osoo ta'e kunis dhimma ariifachiisaa waan ta'eef walgahii otoo hin seeniin dura daqiiqaa 5 illee nu haasofsiisan dhimma kanaaf dhufuu keenya haa beekanii jennee beeksifnee turre garuu achumatti nu dhiisanii walgahii seenanii haga isaan walgahii isaanii xumuratanitti achuma teenyee eegne isa booddee laaqanaaf ba'anii laaqanaati amma isaan deebi'anii ittiin eegne ammas achi jiraachuu keenya hin beeksifne ammas walgahii seenuudhaaf jedhanii otuma nu ichi jirru ammas lammata walgahii seenanii egaa walgahii sana eega seenaniiti agasitti immoo namoota biroo dubbifneetu yeroo ba'an immoo nu haa dubbisan jennee ammas teenyee eegne amma isaan walgahii isaanii xumuratanii ba'anitti eegne osoo nu achi jirru barreessituu isaaniittis warra deeskii information irra jiranittis otoo nuti beeksifne otoo jirru haga sa'aatii 11 walakkaatti achi otoo nu achi jirru nu dhiisanii deemani jechuudha. Kanarra darbee waajjira dhaquun nurra ture hundumaa dhaquudhaaf yaalii gooneerra. Fakkeenyaatiif waajjira bulchiisaaf nageenyaa dhaqne itti gaafatamaa argachuu hin dandeenye. Isaan booda itti gaafatamaatti aananii itti aanaa 4tu jira. Arfanuu isaanii keessaa biroo hunduma isaanii yuudhannee nama tokko arganneerra. Isaanii haasofsiifnee galleerra. Isaanii yaaduma qajeelaa nuuf kennanii nu haasaanii waan hundumaa waliin haasofnee itti gaafatamtoota biroon hin jiru isaanii wajjiniin haasofnee murtoo kana isinitti himnaa kan jedhuudhaan bulee jechuudha. Isaan booda gaammas otoo murteen kun nuun kennamin deemuu hin dandeessan inni jedhe sun akkuma ragga'etti ta'e abbootii gadaa taanee ammas walgahii waammanne jechuudha. Eega kana ta'e deemnee daawwachuu hin dandeenyu eega ta'e kana uummatatti beeksifnee dhaabuurraan kan hafe carraa biraa hin qabnu kan jedhuudhaan gaafa walgahii wayita godhannu itti gaafatamaa yoo ta'u baatan iyyuu bakka bu'aan mootummaan wajjiniin turaniiru bilbilaanii warra mootummaa wajjiniin egaa isaaniin booda eega guyyaa meeqa eega buleetiin booda gaafa jimaataa sa'aatii 10 fi walakkaa booda deemuu hin dandeessu isinii ayyamameera maqaa namoota deemanii nuuf kennaa jennaan maqaa keenya kennineef jechuudha namoota deeman. Eega kennineefiin booda xalaatu eeggannu faaksiidhaan deemaa faaksiidhaan ergameera achitti deemaa nuun jedhanii tole jennee warri namoonni konkolaataa of harkaa qaban abbaan gadaafaan deemanii konkolaataa argachuu hin dandeenye konkolaataa nuun ramanne akkuma waan dhimma keenyaa ta'e akka waan dhimma dhuunfaa ta'e waan biyyaa ta'eetu jiru
waan nageenya buusuu ta'eetu jiru dhimmi guddaan kana caalu biyya keessa kan hin jirre ta'uunsaa too beekamu konkolaataa ittiin achi geenyullee nu ramaduu hin dandeenye. Nu amananii nu bira dhufanii nu wajjiniin fuunee dhufne kana yoo laalle isaanis akka yookaan akka hangafa isaaniitti akka abbaa isaaniitti akka nama wanti tokko rakkoon tokko yoo irra ga'e akka nama irraa faccisu qabaniitti akka kanaatti nu ilaalu. Nus immoo akka ilmaan keenyaatti akka obboloota keenyaatti wanti tokko hamaan tokko yoo dhufe dura nu bira hin ga'in isaan biratti isaan irra akka hin geenye beenneeti waadaa kanas itti gaafatamas fudhanneeti kan isaan finnee dhufne jechuudha. Ammas akkuma kanaatti wal ilaalla, wal abdanna, wal amanna jechuudha. Kanaatiif nuyi isaaniin arguu keenya baay'ee gammanne dhugaamatti. Isaanis nu arguu isaaniitiif baay'ee gammadaniiru. Gara fuulduraatti wabii maaliitu jira yoo jedhame waan biyya kana keessaa gaa yeroo baay'ee wanti inta jedhamu hin ta'in hafa wanti inta'u jedhan immoo ta'ee argama. Kanaatiif wanta ta'u hin beeknu garuu amantaan nuti qabnu ammas yoo dhanne haala intas gabbeessina malee hin gargaarra malee biyyi kun akka nagaa argatuudhaaf gumaachina malee rakkoo tokko akka nuyi hin finne fiduus akka nuyi hin barbaanne mootummaan quba qabaachuu qaba. Qubas immoo qaba jennee yaadna. Sababiinsaa nuyiidha kan fide. Silaati maallaqni meeqa sitti ba'ee loltuu meeqa sitti wareegamee qabeenyi meeqa sitti barbadaa'ee namoota amma kana waggaa 7, 8, 10, 15 gidduutti deebi'anii arganii fiduun hin danda'amu ture. Kana mootummaan sirriitti beeka, uummanni sirriitti beekuu qaba jennee yaadna. Hojii guddaadha kan hojjetame, lubbuu baay'eedha kan baraarame, qabeenya hedduudha sababii kanaatiif kan oole, nageenya guddaadha sababii kanaatiif kan bu'ee jenneetu nuyi akka milkaa'inaatti kan nuti lakkoofnu. Mootummaas cubbuu baay'eerraa baraarreerra namas yookaanis immoo dhaaba biroos akkuma kana waan hedduurraa akka baraarreetti nuti akka kanaatti fudhanna. Kanaatiif qaami lamaanuu isa kanaan dura miila isaanii lafarra harkisanii dhiisanii sirriitti nu bira dhaabbatanii gara fuulduraatti wanta nuyi godhuudhaaf jiru hundumaatti nu bira dhaabbatu, nu gargaaru, nu tumsu, yaada qajeelaadhaan fudhatu kan jedhu amantii qabna. Kanaatiif lammata nu dhowweedhee yaaduun sababa itti nu dhowwanis hin qaban.